ويلكم صباح الخير صباح النور يا شباب بقى نقان دفتر سنين جنة هندي كيسان الشمع أركا سيمفوني لوكا سيمفوني قالتهما المان ورمو هندي كيسان باقي نما بونسيتاني والله كومنتي كيسان لالي باقي نتولي سورة وي سني قد ديسي توري كاليسا قلقلا فوتو جوارفا كدا آي جواري قدو توقفا garuu komantiin keessan dhugatti na gammachiise baalaw namni agana nama jaalatu numa jiraada oromoon ima nama jaalatti homaan jetta wallahi baay'ee natti tole dhugaa rabbi galatooma hundi keessanuu isiniin jenne ulfaadha nama baay'eetu komantii gaggaarii nuu kennaa ture akkasi jirtanii hundi keessanuu ilmaan oromoo qaqqaali welcome baga dhuftan ashama jenne qubadda har'a ajanda waa sadii irraa isinii dubbadha himata obbo Jawar Mohammed irratti baname shororkeessummaa irraa lammata obbo Miratu Professor Miratu Shanqo kaleessa OBN irratti dhufee ture nam tokko page isaa irratti yeroo baay'ee waa barreeffamaanii ture haasaa Miratuun kaleessa haasa'ee hunda isaa dhageeffadhee ture hunda isaa miidiyaa OBN kana guyyaa takka dhageeffadheen beeku guyyaa takka kuno guyyaa takka kaleessa takka jedhee OBN irratti komentii barreessa waan ajaa'ibaati barjaran wallahi dhugaa isinitti maan guyyaa takkatti miidiyaa OBN jala seenee komentii kenneen beekan hatta gaafa Kamaal Galchoo achirra dhufee waa dubbate komentiin barreessiniif maaliif inaan fayyadu beeytanii kaleessa Miratu Shanqoo wayita dhufee achirratti haasaa godhu isaa komentii kaleessa isaa komentii kennee ture achi jala yoo seentaniin jira maqaan kiyya Ahmad Culullee Baalee ka jedhu jechuudha maaliif waayiif komentii isaa kenne komantii badaalle isaan barreessine oma gaarii isaa barreesse waa'ee Miratu irraa leen dubbadha Professor Miratuun kuni nama jabaadha waa'ee isaa irraa isinin dubbadha kabira ammoo pipi jechuun maal jechuu fincaan jechuu bar pipi shinti maalat nooko afaan biyya Jarmaniititti shintidha pipi jechuun fincaan jechuu afaan Jarmaniitti yoo deebistan gaafadha translate feetan godha Jarmaniin pipi jechuun maal jechuu yoo jette fincaa'uu jechuudha maqammaan isaaniituun fayyaduu jechuu tokkoffaa kana waa sadiin kanarraa isinii dubbadha osoo waa sadiin kanatti hin tarin ummata oromoo bal'aa galata isinii galchuu barbaada tokkoffaan maali artistii keenya jaalatamaa keekiyyaa badhaadha sirba haaraa gadhiisee ture ka yeroo waliin deemu ka oromoo calaqqisiisu ka aadaa oromoo ibsu ka oromoo maal akka ta'e argisiisu dhugaan eessa jirti ka jedhu ka ummata maraaf ibsu sirba haaraa gadi fure kanarratti isin kadhataa turre subscribe godhaa fi share godhaa fi dhaqaatiniin daawwadhaa isiniin jenne guyyaa lama kana keessatti nama 200,000 fi 44 daawwatee jira tuuta guyyaa lamatti jechu garuu gahaa miti dhugaa isinitti maan isin guyyaa takkatti teedii 4 miiliyoona tokko galchitanii riikaardii cabsisiiftanii garuu mucaa kana caala laalamuu qaba hundi keessan daawwadhaa share godhaa subscribe godhaa aartii keenya haa jabeessinu bira haa dhaabbannu jedhan kanaafi hojjattanii jirtan garuu baay'ee bareedaadha guyyaa lama keessatti nama 200,000 fi 44 jechuun qalaalii miti garuu gahaa miti yeroo kanatti artistii teenya jabeessuudhaaf akka kiyyatti gahaa miti onneen an seenne nuti bara oromoo miliyoona meeqa namni akka teedii riikaardii cabsu godhe ilmaan oromooti mataa keessani messenjeriidhaan wali ergitanii yuutuubii wali ergitanii waatsaappii wali ergitanii waan hin taane dalaydan amma ammoo kuffaaraa yaansan ofirraa baasuudhaaf keekiyyaa badhaadhaa kana gadi fageenyaan daawwadhaa share godhaa subscribe godhaaf isiniin jechuu barbaadeeti waan haga ammaatitti dalaydanis nu boonsitanii jirtanii galatooma ulfaadhaa waan baay'ee dalagaa jirtanii oromoon tokko ta'uun oromoon uf beekuun nu cimsa malee nu laaffisu nu tokko ta'uun nu cimsa malee nu laaffisu kana lammata ajandaa kiyyaa kun miti waa irraa siriitu tuqu kabira Joonii Maanyaa ijoolleen teenna dhayxanii daawwatiin almaanaa dharaw hin daawwatinaa nama kana kanaan dura namni caaluu naa du'u jedhe isaa miti har'aas galagalee Abiyyi Ahmad irratti duula isinii galee Abiyyi Ahmad ashabbaariin mangistiidha jedhee namni Abiyyitti duulaa jiru tokkoffaan amma Joonii Maanyaati maaliif yuutuubii dhabe birrii isaattu jalaa hir'ate garatu jalaa hir'ate yaa oromooti ya rabbii jedha namni marti isiniin daldalatin namni marti isiniin mallaqan dalagatin Joonii Maanyaa Abiyyi jibbeetii miti jaalala Abiyyi dhabeetii miti mallaqa isinirraa nyaachuuf yuutuubiin isin dalagachuuf like subscribe naa godhaa jechuu jira bar yaa Allah yaa rabbi ummata keenya kana yaa oromoo marti numatti fayyadamaa nuti diqqaa guddaan numa fayyadama warri yuutuubii illee numa fayyadama gurbaa kana yaa waa irraanfachuu yaa nuhi jedhe caaluun yaa waa irraanfachuu rabbii jedhaa isin Joonii Maanyaa kuni hulaatti saamintii wist
acaaluu laay yohonee nagal qaalta darragam qaalinaa midiri samaal jedhee namni Abiyyi Ahmad irratti tokkoffaa waan hin taane dalagaa ture mataa isaati. Kaleessa gadi bahee Abiyyi arrabsaa jira. Kaleessa dhufee Abiyyi irratti duulaa jira. Kaleessa dhufee Abiyyi yaa Oromoo nuti nama achi garagalee Abiyyi waa jedhu jalan fiiginaa isin. Hin kijibaa kuni albee lamaan nyaata birrii barbaacha yuutuubiidhaafi kana of eeggadha ergaa kiyya kun ummata Oromoo bal'aadhaaf. Oromoo qulqulluu namni taatan safara sanii dhaqina. Warri qara Oromoo jibbee isa jala fiigee koomantii isaa kennaa ture. Sabiskiraayib isaa godhaa ture. Goota kenna isaan jedhaa ture. Itti fufa. Kunoo goonni keessanarra Abiyyi dhukkee irraa kaasaa jira. Abiyyi innatu si hafarse jedhaani jira. Jooniin maanyaa jechuudha. Warri kaleessa isa jala fiidanii ati goota maali jettaniin har'a dhaqaa laalamee waan inni Abiyyiin jedhaa jiru. Kanaaf ijoolleen teenya Oromoon qulqulluun warri kaleessa Oromummaa kee qabattee Oromoo waliin turte dhayxanii ilaalin alma hadharaaw kana Abiyyi arrabsuu miti dankaa isaati rakkoo fi Abiyyi jaalateeti miti nus nu jaalatee miti. Ani dhugaa isinitti Oromoo maa waa irraa hanfattan isin maaf akkanumatti daqiiqama takkatti waa dagattu akkamitti namicha kana jala deemtanii ilaaltan. Ilma hadharaaw maqaa isin waa mata takkaan ebaliyyoo baganaa dhufte ebaliyyoo maa isin jaalateeti mi bar yuutuubiin isin daldalataa jira ungubadhaan wallahi billahi wayta sanumaayyuu irraa murtanii viidiyoo isaan gadhiiftanii maal irraa goona kana wasaka maal irraa goona nuti bara caaluu dhabne ummata yaa Oromoo acaaluu dhabne bara ka qixxee nama kuma ummata wasaka yuutuubii kanatti gaddeebitanii waan akkanaan dalagina. Jooniin maanyaa Abiyyi arrabseef hubata akka nuun godhu samitti haa dha'u hudduu isaa diqaalaan kun hin kijiba. Abiyyi jibbaa fi miti birrii isaattuu jala qannase Oromoon tuni akkuma isiniin jedhee wanni Oromoo ummata Oromoo kana wanni ummata Itoophiyaa kana nama godhe dhugaa isinitti maan warra yuutuubii namni nama godhe Oromoo warra feesbuukaa namni nama godhe Oromoo laayikiidhaan warri nama godhe Oromoo sabiskiraayibiidhaan warri nama godhe Oromoo. Har'a Jooniin maanyaa Abiyyi jibbaa fi miti ummata Affaarii yaadeeti miti ummata Beenishaangul Gumuuz yaadeeti miti ka Abiyyi arrabsaa jiru ka Abiyyi irratti duulaa jiru. Ani yeroo kana Abiyyi daggafaa fi miti ani dhugaa waliin dhaabadha. Xilaata keenya Jooniin maanyaa tokkoffaa namni Hacaaluu ajjeese isa galgalaa ganama du'uu qaba fannifamuu qaba hulassaan minti jedhee namni Abiyyitti dhaadataa ture isa kana gurbaa har'a gadi bahee akka yuutuubiin isin dalagachu way Oromootiyyaa nan gadde dhugaa nan gadde warri kaleessa isa jala jirtanuu jalaa baatan jedhee eege malee ani dhayxanii warrummaan kunuu Jooniin Abiyyi arrabse maal arrabsu maal fayyada kun yuutuubariidha bar Abiyyi fedhe akka fedhe arrabse maaltu isin ga'e galata isin hin qabu inni Abiyyi arrabsu dhugaa isinitti maan Abiyyi arrabsuun isaa galata hin qabu kuni warra akka qixxaa eelirraa har'a garana bor garana jira har'a garana maaltu nu ga'enu ilma hadharaaw kuni rakkoo isaatiif malee Abiyyiin saba kamiifuu yaadeetiimi namichi kun yuutuubii dalagachuudhaaf yuutuubii Oromoon teena dhaqee ilaaluu dide viyuu isaa dhabe baay'ina namaa dhabe dhageettanii yuutuubii tokko viyuu isaa yoon argatin ati mallaqa ittiin nyaachuu hin dandeessu. Sinii gala nama daawwatu dhabame warra jaraanuu walii galuu dadhabanii walitti garagalanii wal fixaa jiran nu maaltu keessa nu galche. Abiyyiin nu miidhe mormataa jirra garuu kun isa waa'ee Abiyyi dubbateef jala deemtanii ijoolleen teena hin gowwoominaa isin abbaa meen dagatina baatii lama qofaa bara Caaluu nagatu ji'a lamaa fi guyyaa meeqa guyyaa 80 jechuun ji'a lamaa fi guyyaa 20 akkas Jawaar ji'a kana guutuu mana hidhaa jira ilamee ilaala har'aas bahee Jooniin maanyaa akka nama Abiyyi jibbee Abiyyi irratti duula baandaa naan jedhan ji'a bara ummata keenya sobuu deema baandaadha dhugaadha baandaadhaati. Maaf as deebite har'a ummatatti maaf as deebite Abiyyi arrabsita kaleessa Abiyyiin goota jedhaaniin turre kaleessa ati leenca jedhaaniin turre maaltu sitti bade warra si jala fiigumee har'a eessa seenare Joonii maanyaa antee wandino antee jegnaano way Joonii way kuni ajandaa kooti miti haa ta'u garuu dhaamsa kiyya kun dhayxanii ilaalinaa laayikiin godhinaaf sabiskiraayibiin godhinaa viyuu isaan baay'isinaaf adaraa isinitti haa ta'u yoo dandeettan artistii keenya guddisa yoo dandeettan ilmaan Oromoo bira dhaabbadhaa maalummaa keenya haa barru jarana. Maalummaa keenya barru yoo maalummaa keenya barre ittiin boonna nuti Abiyyi irraa rakkoo hin qabnu osoo inni nu waliin dhaabate wajji dhaabanna yoo inni nurraa garagalee osoo dantaan ummata Oromoo miidhamu isa wajjin dhaabannu jarri kun guyyaa hedhan itti garagalanii dhukkee irraa kaasan hin janyu hin filannus hin gammannus kana amma gara ajandaa kiyyaatitti deebi'a. Sheer walii godhaa wal dhaqqabsiisa tokkoffaa ajandaan kiyya maali kaarraa waa'ee obbo Jawaar Muhammad yakka shororkeessummaa calii calanqoo dhaqee aanol irratti fotoo ka'e ka jedhamu ni matame jawween Jawaar Muhammad kanaan ni matame maal jechuu isinii deema beeytanii akkuma beekamu Jawaaris kaleessa kana gaafannaan itti gammada jedhe anis gaafa Abiyyiin yakka shororkeessummaatiin Jawaar himate anummaan kun hin gammade dhugaa isinitti hima maa gammadda mucaa naan jettanii misin hin gammade maaltu si gammachiisa yoo isin naan jettan deebiin qallaali eessaa kaane eessa geenne yaa Oromoo eessaa kaane eessa geenne Jawaar Muhammad jalqaba yakki inni ittiin himatame maali beeytanii
reeffa Hacaaluu Hundeessaa uggure. Lammata hoo maa inni yakki inni itti himatame poolisii Oromiyaa keessaa nama tokko ajjeeste poolisoonni Jawar lama. Isinii galee meeshaa waraanaa waan adda addaa satalaayitii mana isaa keessatti qabame 3. Har'a kana maraan hin kufe mootummaan kun dab jedhee kufe Abiyyiin Ahmad. Ila meelaa labar dhugaa yoon qabatin ati yoo dharaan deemte ugurta kan geettu takka jedha. Jawaar Mohammad shororkeessummaadhaan hin himatamne. Yakki inni ittiin himatame akkuma isiniin jedhe tokkoffaa reeffa Hacaaluu ugguree akka gara Amboon deemne Finfinnee deebise ka jedhudha. Ay lammata poolisii Oromiyaa ajjeese ka jedhudha. Har'a yakki sun maal ta'ee shororkeessa deebi'e Jawaar. Aboo meelaala Oromoo rabbiin bar yoo dhugaan keessa hin jiraanne akkana si godhee akkana si garagalchee garana si galabbatee si fashaleessa bar. Dubbii tee mara fashaleessaa deema dhugaanoo oluma ba'aa dhufti adadumaan. Maaliif na gammachiisa yakki itti Jawaar himatame yakka shororkeessummaa eega ta'e. Assalaamu alaikum Abiyyi Ahmad si dhumattee jirti. Akkamitti Abiyyiidhaa dhumatte? Tokkoffaa Abiyyi yakka shororkeessummaa kana wayita mootummaa wayyaanee Jawaar irratti himata bane irraa kaasee ati shororkeessaa miti atis qulqulluu Oromoo qulqulluudha Oromummaa keetis si duulame amma booda namni sitti duulu hin jiru yoo dandeettii qabaatte yoo barumsa kee qabaatte biyya kana bulchuu biyya kana gara fuulduraatti oofuu ni dandeetta Jawaar Mohammad jedhee Ameerikaa dhaqee harka isaa akkana ol fuudhee salaamtaa la ihtiram la Awurooppam la Afrikam la hullum agar Jawaar wada madrak nagabbisalleen jedhee namni Ameerikaa dhaqee harka Jawaar akkana samii keessa ol fuudhee akka nama wanamni booksii irra wal mo'atuun beeytanii booksii wayita akkatti jim asitti goote akkana goote funyaan kana dhooyte asitti galchite jala kana faa asitti achi galchita beeta ila nyak wayita akkas gootu san harka kana akkana osi fuudhanii mooyate ka jedhu Jawaar akkana jetta jechuuti. Tufuuzoo tokko jira barka akkana kana tufuuzoo meedaa seenee taphachuu hin danda'u mire tufuuzoodha bar tufuuzoon akka jira bar tufuuzoo tokko jira maaliifi gaafa san Abiyyiin harka Jawaar samitti wayita ol qabu shororkeessummaa hin qabu Jawaar Oromoo qulqulluudha Oromoodhaaf falmate Oromoodhaaf dubbate Oromoodhaaf falme haqa Oromootiif dubbate ka jedhu Ameerikaa dhaqee harka isaa samitti ol qabee fuudhee biyya galche. Har'a gaafa Abiyyiin Ahmad as garagalee bakka kaleessa Tigraayitti deebi'ee Jawaar shororkeessaa jedhu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Aniin kun akkasi shukrii galfadhe. Baguma Abiyyiin Oromoo jedhee Jawaar hin nyaatin. Shororkeessaa Jawaar hin jechuun Oromoon shororkeessaa jechuu bara. Yaa bani Aadam isinii galaami. Namni dhugatti amantu jirtaa jala. Andi shii sawno. Dhugatti namni amantana jala jirtanii. Wallaahi Jawaar Mohammad shororkeessaa taanaan Oromoon miiliyoona 60 shororkeessa. Sheeka, Qeesii, Abbaa Gadaa, abbootii waaqeffataa, qarree, qeerroo, sabiyyi hundi keessan shororkeessa. Jawaar shororkeessaa taanaan Oromoon mataa miilli shororkeessa. Nagaatti. Abiyyiin Ahmad bakka kanatti maanoo dirqam. Yakkuma ittiin himate saniin osoo deeme bareeda. Kama Hacaaluu uggurte jedhe saniin. Ammas kama poolisii Oromiyaa ajjeeste jedhe saniin. Haas garagalchees ummarte harkaa kufee ragaa gerdoo duubaatiin taaggalee dadhabee maal godhe shororkeessa. Maal ta'e shororkeessaa ta'e. Calii calanqoo dhaqee fotoo ka'e. Ayyee calii calanqoo leencoo lataa maani dhinre. Leencoo lataa lan jiru kuno eega Jawaariin waa'ee calii calanqootiif hiite. Leencoo lataallee dhaqii fuudhii mana hidhaa galchi leencoo lataa waliin fotoo ka'e achi dhaqee. Way Abiyyi inuma taphatte bara nafaal ishii taphatte. Abiyyiin diraamaa dalaguu hin danda'u dhugaa isinitti hima. Diraamaa dalaguu hin danda'u itti karoorsee harkaa fashalaa. Kanaanis hin milkaa'u isinitti himaan. Jawaar Mohammad bilisa qulqulluu ta'ee akka hidha. Sooftii kanatti mana hidhaatii ba'uuf deema. Maaliif kana isiniin jedha? Waa takkatu jira bakka kanatti yaa salaam. Waa lama yaadachiisaa jirtu. Aboo Oromoo irrifatinaa gammadaame. Maaltu na gammachiisa beeytanii? Abiyyiin kun maal jedhe beeytanii? Gaafa jalqaba aangootti dhufu Abiyyiin kun akka Jawaariin kun cimaa ta'e akka ofii isaatti mootummaa abbaa irree ta'u beeka Abiyyiin. Beeka Oromoo hin beeku maal jedhe? Nuti shororkeessaadhaa jedhe kanaan dura mootummaan Tigraay. Abiyyi dabalatee warra biyya san bulchu guutuu dabalatee akkamitti jedhe ummata tumuudhaan poolisiin gandarratti aanarratti zoonirratti godinarratti haka federaalaatitti mana hidhaa keessatti ukkaamsuudhaan ashabbarii ture poolisiin sun jedhe. Poolisiin sun silaa yakkaan gaafatamuu qaba jedhe. Wayita kana beekaa Jawaar Abiyyi nuti marti Abiyyi waliin jirra. Rakkoon irra dhufaa jiru kun hin dhufaan beeyni Abiyyiin Ahmad. Waan kana rabbiin hin beekaka. Rabbiin ammoo waan ati ganaa waggaa dhufutti dalaydu. Waan ati idmee ta'e guutuu dalaydu. Akkaataa ati itti duutu. Akkaataa ati itti kaatu rabbiin qaata galmeessee lafa sii kaa'e. Abiyyiin Ahmadarra yoo rabbiin borganama guyyaan kee dhumate jedheen nagaatti. Jawaar Mohammadis yoo rabbiin guyyaan kee borganama dhumate jedheen nagaatti. Hidhaa jiraachuu qofaaf namni hin du'u.
badhee jiraateef namni waan ta'u abiyyiin har'a jawaar hidhaa jira jawaar balleessa jedha rabbiin daqiiqaa takkatti abiyyii funyaaniif afaan walii gaqqollofee cici godha kun hojii rabbiiti beeka nuti waa lama qabate jawaar muhammad tokko ummata isaa lammata rabbi yoo nu dadhabne ta rabbiitu ti tara kanan dagatina oromo nuti yoo ka dadhabnu taate rabbiin hin dadhabu abiyyii kuffisu ila kunoo dubbiin achi jirti waan lamaan kana keessaa milkaa jawaar ta ummataati yoo dadhabe ta rabbiiti allahu akbar ta ummataati yoo dadhabe ta rabbiitiin milkaa gurbaan kun jecha lama qaba ummata oromootii fi rabbiin abdadhe jedhe yoo ummanni oromoo waraanaan dadhabee poolisii dadhabee humnaan dadhabee dhagaan dadhabee qawweedhaan mootummaan kun ummata kana mooyate mikiroonii si affeera abshiirarra si affeera yeroo qaba gurbaa tokkos nama yaada bilchaataa qabu Facebook kee argachuu hin dandeenye si barbaada koottuu siin jedha badhaadhina ka jedhu tokko jira nama yaada gaarii qabuudha haasaa kiyya fixadhee isin affeeruu ni danda'a bakka kanatti akkasi kanaafi jawaar muhammad kuni rabbii fi ummata isaa abdate yoo ummanni isaa dadhabe ta rabbiitu ti tara ta rabbii yoo abiyyiin dadhabdu jechu abiyyii fi poolisii isaallee bishaan garaa kana keessa naqee osoo xiyyiitiin takkan tokko hin rabbiin onne majaraa kana dhukutteessee jawaar koottu Itoophiyaa tana ceesisi Itoophiyaan jigaa jirti Itoophiyaan diigamaa jirti Tigraay fi ummata mootummaa kana jidduutti lolli banamuuf deema koottu waan kana nu qabbaneessi ani jawaariin kama hidhaa ba'u qofa agarraa jechu ila isinii galee Tigraay fi Itoophiyaa jidduutti lolli ka'uuf deema yoo waan kanan godhin biyyi miskaa'uun hedduu jawaar koottu jedhaniini kama bishaan onnee jaraa mara jigee jawaariin kun hidhaa ba'u argitu jechu kuni waan kanaa fakkaata maaliif kana isiniin jedhaa abiyyiin gaafa jalqabaa waan amma dalagaa jiru kanan dalaga jedhee yaanne nama hidhuu jawaar hidhuu takka sammuu abiyyii keessa hin jiru jawaar hidhuun daawud ibsaa ugguruu sammuu abiyyii keessa hin jiru adda bilisummaa oromoo diiguu sammuu abiyyii keessa hin jiru isinii galee ummata oromoo hayyoota ala jiran kan ashabbaarii jedhee himachuu sammuu abiyyii keessa hin jiru OMN ashabbaarii jedhee himachuu sammuu abiyyii keessa hin jiru guyyama keessa adaduma aangoo arguun adadumaan itti mi'aayee dhufe waa marattaree shororkeessaadha ani ka gaafa jedhee san har'a qabatamatti viidiyoo isaa lafa kennee fi addunyaatti agarsiifne abiyyiin shororkeessaa ta'uu afaan isaatiin ufirratti ragaa ba'e jechuudha. Isinii galee haaluma salphatti deebii akkanaa deebistaniif jechuudha. Kanaafi jawaar shororkeessaa eegatee calii calanqoo dhaquun ummanni oromoo hundi keessan dhayxanii achitti calii calanqootitti fotoo kaatanii shororkeessaa ta'uu qabdan. Leencoon lataa shororkeessaadha mataan isaa qabamee hidhamuu qaba. Jawaar waliin namni tokko jedhee achi dhaqee fotoo ka'e leencoon lataati. Isinii galee oromoo leencoon lataa namni jawaar waliin achi dhaqee fotoo ka'e leencoon lataa hidhaan jiru badhee jira. Maaf shororkeessaa jedhee inni namatamin warroota shororkeessummaa dalgan keessa leencoon lataa maan ooliin. Hayyee eega ummata calii calanqoo dhaqee raqee wanni gootanii maaliif leencoon lataa achi dhaqee wanni hin jenne kana deebiin kiyya. Kabiraa Miratuu Shaanqoo haasaa Profeesar Miratuu Shaanqoo kaleessa haasa'e keessatti waa baay'eetu jira. Haasofni inni haasa'e garuu wanni haasofni Profeesar Miratuu Shaanqoo haasa'e haasawa sirriidha. Haasaa dhugaa haasa'e. Maaliifi amma isin Oromoon waa takka beeka. Miratuun miidiyaa OBN irra qofa dhaqeef Oromoon xilaatan ta'u. Miidiyaa OBN irra dhaqeef biltsiginnaan deeggaru. Miidiyaa OBN irra dhaqeef waan badaan dubbanne. Mee waan inni dubbate keessaa wannummaan takka wanni badaan hin jiru. Miratuun ka dubbate waa'ee Abiyyiis hin dubbanne. Abiyyiifis waan takka hin dubbanne. Ummata keenya ka du'aa jiruufis waan takka hin dubbanne. Maal dubbate? Waan mootummaa san qajeelchu dubbate akka hayyuu tokkootitti. Akka nama beekumsa qabu tokkootitti. Akka Profeesara tokkootitti waan Abiyyiis karatti qajeelchu waan ummata Oromoos karatti qajeelchu waan mootummaa kanas jallina irra jiru kanarraa deebisu dubbate. Waa'ee federaalizimii dhageeffattanii turtan. Federalizimiin diigamee jedha. Sirna kaleessaa sirna naafxanyaa nuti deebisaa jirtan jedhee uummanni tokko tokko mormaa jira. Kanarratti maal jettaa jedhanii gaafatan. Kanarratti waan inni deebise walumaan dhageenne jechuudha. Waa'ee sirna naafxanyaa san qofan deebisin malee waa'ee federalizimiin diigamuu hin qabu. Kana caalaa cimee daran itti hojjetamuu qaba. Sabummaan kiyya kabajamuu qaba. Aadaan kiyya kabajamuu qaba. Namummaan kiyya kabajamuu qaba. Dhageettiin kiyya kabajamuu qaba. Ka jedhe anaa miti Miratu jedhe kalees. Isin dhaga'u na fakkaate. Akkuma gaafa dubbii Hacaaluu isin jala tarti ijoollee biltsiginnaa beektanii dubbiin. Ilman Kolonel Ali Yechiri Takai
isinin saalfattan beektooniyan wattuun deemsitan bajaa argine ummata keenya qarree jirtuu bagajaa kan argitanii ummata keenya baala gammachanii argine jechuun umrii ibiddaati jedhee deebiseef Miratuun. Umrii ibiddaa kana yoo qabannee wajjin sochoone malee yoo nuun faallaa ta'e nu gubaa jedhe. Dhugaadha ka. Qeerroon nama guba ibidda si qabee si gubaa bar. Ibidda sitti qabee kakka godhee si xabbafatee si nyaata qeerroo. Miratuun asirratti maal jedhee humna dargaggeessaa kana girrisaa culullee maal jedhanii ofirraa dhiibuu osoo hin ta'in ofitti qabdee humna haarawaa kanaa waliin biyya ceesista malee kan ofirraa dhiibdee guruun geettuu ka jedhe. Anaa miti dhageeffadhaa warri gurri keessan hin dalayne. Miratuu Shaanqoo waan Abiyyi fayyadu waan takka hin dubbanne dhugaa isinitti maan. Waanuma Abiyyi ol kaasu waan takka achi keessa hin jiran. Dhugaa isinitti maammaa. Sabboonummaa jechuun maal jechuu ani gaafatan. Sabboonummaa jechuun maal jechuu? Sabboonummaa jechuun waa baay'een ibsama jedhe. Fakkeenya mana godhatee manni kuni jedhe waa baay'ee of keessaa qaba jedhe. Karra qaba, shubbaaka qaba, girgiddaa qaba, heexaa qaba. Kana muluu walitti dhahee fakkeenya godhee deebii kenne Miratuun. Hayyuudha bar nama hayyuudha. Akka isin gowwaa taatanii wayi Miratuu dhabbichuu waliin jiraan no. Miratuun dhugaa jirtu lafa kaa'ee Abiyyiifis hin dubbanne Oromoo du'aa jirtus Abiyyiin ajjeesaa jiran jenne waan mootummaa kana sirreessu waan haqa jiru lafa kaa'ee deema. Isinii ta'uu fudhaa isinii ta'uu baattan hin dhiistan. Garuu nama dhugaa dubbatu dhuguma waliin dubbanna. Inni wanni inni dubbate waan ummata kanaa ta'uu qabu. Biyya san ceesisuudhaaf wanni godhamuu qabu. Sabboonummaa jechuun maal jechuu? Sabboonummaa jechuun jalqaba ofirraa kaataati. Ani ofirraa ka'ee sabboonaa ta'a. Jalqaba ofitti amanta sabboonummaa keetitti yoo ofitti hin amanin sabboonaa ta'uu hin dandeessu. Achi tartee ammoo aadaa keetiif, safuu keetiif, waan keetiif akkasumatti bifa kanaan deemta jedhee akkasitti baasee lafa kaa'ee jechuudha. Isinii galee nam tokko ani sabboona yoo jedhe ufii keetii keessatti yoo sabboonummaan qabaanne sabboonummaan jiramtooti. Kanaaf hin jaanjawinaa yaa ummata jaanjoo. Yaa ummata jaanjoo ummata bilisiginnaa warra nyaatee dhugeetumaan ammaa madaqee alba'u. Isinii galee warra shintibeeti madhayxanii dhuuftanii gaduma baatan. Oma fayyada akka faayidaan qabdan isin. Kanaaf wanni Miratuu Shaanqoo kaleessa haasa'e waan Oromoo irratti dhiibbaa geessuu miti. Mootummaa irratti dhiibbaa geessa wanni inni dubbate. Dhugaa jiru lafa kaa'ee mootummaan kun sirraa'uu qaba. Mootummaan kun akkana ta'uu qaba. Mootummaan kun akkana deemuu qaba. Humna akkanaatiif fayyadamuu qaba. Dargaggeessa ofirraa dhiibuun qabu. Federaalizimii balleessuun qabu. Federalizimiin caalatti cimee mul'achuu qaba jedhee bara. Kana caala wanni inni godhu hin jiru. Kanaaf yoo isinii galee irra deebi'aa achi keessa laala wanni Abiyyi faarse takka hin jiru. Wanni hayyoota Oromoo diqqeesse takka hin jiru. Wanni aadaa Oromoo gadi buuse takka hin jiru. Waan silaa dubbatu dubbatee jira. Saniin caalatti waan biraa dubbadhu Abiyyi daawon jedhii mana hidhaa seenii yoo taate suni rakkoodha akkasitti yaadina. Daawon Abiyyi jedhii mana hidhaa galiinii yoo jettan kun hin ta'u kana ta'uu hin qabu akkasi. Kanaafi wanni inni dubbate an akka kiyyatti waan na mufachiise takkas hin qabu. Yaadni inni dubbate yaada bareedaa yaada mootummaatiifis gaariidha. Mootummaanis waan inni dubbate san yoo itti yaade ummata amansiisuu danda'a. Ummata as deebi'ee ummata isaa waliin dhaabachuu danda'a. Yoo kanan goone mootummatu bada malee ummanni hin badu. Ummanni yoomuu ni jiraata. Ummanni bara baraan jiraata. Oromiyaan bara baraan jiraatti. Isinitti himaa dhugaa. Oromiyaan bara baraan jiraatti. Oromoon bara baraan jiraata. Kana fakkaata. Itti aansee ammoo paartiin bilisiginnaa kuni maal ta'aa jira? Paartiin bilisiginnaa akkaaf akka marattuu du'ee jira. Biyya san bulchuus hin danda'u. Fulbaana 30 booda anis atis poolisii. Anis atis mootummaa. Hin jiru kaa mootummaan dhumatee jira. Allaqee. Abiyyi namni jalaa dhaga'u hin jiru. Seerri wayituu hin jiru. Biyya san keessa nagaa buusuu hin dandeenye. Oromoo amansiisuu hin dandeenye. Tigraay amansiisuu hin dandeenye. Amaara amansiisuu hin dandeenye. Gara marattuu fashalaa'ee jira Abiyyi. Fulbaana 30 booda sirni PP guutumaan guututti ni jiga. Guutumaan guututti ni jiga. Abshir abdii godhaa kan. Abdii godhadhaa ta'a. Hin kufa bilisiginnaan hin kufa. Waa'ee amma nam tokko haasawni kun haasaa ammaatii miti warri jettan. Waggaa tokko dura jechuun Profeesar Miratuu Shaanqoo dhugaadha. Waggaa tokko dura jechuun maal jechuudha? PP naga ijaarame. Waggaa tokko qofa. Maaliif akkana isiniin jedha achi dura sirni ittiin nu bulaa turre bara 2019 irraa 18 irraa kaasee haga 19 sirna mootummaa Tigraayin bulaa turre. TPLF jechuudha. Ihaadig hin diigamne beeka. Ihaadig diigamuun eega Jawaariif Abiyyi wal lolanii. Isinii galaa jiran. Maal irratti diigame? Gaafa Abiyyiin maddammarii qabatee dhufu, gaafa Abiyyiin siidaa Minilik ijaaru,
jawaariif abiyyii walitti bu'uu jammaran achi dura paartiin biltsiginnaa wanni jedhu kun hin jiru hin ijaaramne paartiin taane achi as ijaaraman achi as akka ijaarame waggaa tokko sunis dhugaadha waan waggaa tokko jira yoo inni jedhu faallatti hin faaminaa oromooti addaan isinii baasaan dubbiin miratuun jedhe dhugaadha paartiin biltsiginnaa kun akka paartii biltsiginnaa jedheef waamuu jammare haga dabra tsihooniin fa'aa of biraa ari'ee mootummaa Tigraay ari'ee galche baatii waggaa takka qofa ji'a 10 iyyuu ji'a 10 dhugaa isinitti maan ji'a 10 qofa maaliifi 2018 irraa kaasee akka 2019 ka ittiin nu bulaa adaawiidha sirna mootummaa TPLF ti sirnuma Tigraay sani abiyyiin mataan isaa adaawiin hin diigamne hin jira sirna saniin biyya bulchaa jirraa jedhee dubbatee jire kanaafuyyuu akkasitti fudhadhaa waggaa tokko jira yoo inni jedhu waan bara 2018 titti achi noofina ka inni dubbate wayita abiyyiin siidaa mililik ijaaruu dhufe jawaariif abiyyiin sirna ajjeecha abiyyiin jawaar irratti yaale isinii galee achi booda biltsiginnaan kun wal ijaaratan achi booda gadi dhaabbatanii harka wal qabanii akkanatti Dammaqaa Mokonnoon faa Lammaa Magarsaa Abiyyi Ahmad achi asi ka ijaarame lammaanuu keessa hin jiru dhugaa isinitti maa gaafa sirni biltsiginnaa lafa qabatu lammaan keessa hin jiru kanaafi piippiin akka ijaarame waggaa takka hin guunne baatii 10 qofa kana akkasitti faama warri waggaa tokko dura ganaa waggaa takka guutee jira viidiyoon kun ka ammaati miti jettan no viidiyoon ka ammaati viidiyoon kaleessa miratuun intervii godhe ka ammaati sir deebiin inni dubbate deebii dhugaati biltsiginnaan akka ijaarame baatii 10 qofa baatii 10 waggaa takka hin guunne biltsiginnaan kun abiyyitu ijaare eega jawaarii wallole eega mootummaan Tigraay Dabratsiyoon ka'ee biraa gale achi as gadi dhaabee jarruu biltsiginnaan fudhannu yani biraa galan achi dura ka ittiin bulaa turre sirnuma Tigraay san jechuudha waanuma waggaa 27 Haile Maariyaam Dassaaleny ittiin nu bulchaa ture abiyyiin mootummaa jijjiiramaa ta'ee haa dhufu malee biyya san gara dimokiraasiitti ceesisa jedhee abiyyiin haa dhufu malee ka ittiin nu bulaa turre sirnuma kaleessa wayyaanee sani kama mootummaa TPLF san isuma Haile Maariyaam Dassaaleny ittiin nu buli abiyyiin garuu sanirra fooyyee godhee ummata dimokiraasii godhee dimokiraasii babal'isuudhaaf biyya san gara dimokiraasiitti ceesisuudhaaf waa mara kabachiise malee sirni sun jijjiirameetimi sirni eega abiyyiin siidaa mililik ijaare eega kitaabni maddammarii dhufe as lafa qabatee biltsiginnaa jedhamee uf waamuu jammaree jechuudha kanas asumatti deebii isinii ta'a jedhee yaada kana fakkaata piippiin akka marattu kerker jettee jirti la kerker waa'ee san irratti waa'ee haasaa jawaarii irratti mootummoonni addunyaa miidiyaan gugurdaan Faransaa Ameerikaa Chaayinaa Turkii hundi isaa gabaasaa jiran abiyyiin akkamitti diktaatara ta'e kaleessa jawaar kun shororkeessa mootummoonni addunyaa beeka jawaariin kun bar jarana namuma hoolota jalaa dhufe itti fakkaachuun qabu abiyyi Ameerikaadha gurbaan namuma re'ee jalaas bahe itti fakkaachuun qabu gurbaan kun nama barumsa qabu isinii galee nama timirtii qabu nama sirriitti barate nama addunyaa bira dhageettii qabu hayyuu siyaasaati akkasii yaaduu qaba abiyyiin yoo oluma ka'ee jawaariin shororkeessa jedhu Tigraay kaleessaatiif abiyyiin garaagarummaa takka qabdu san caala badaa ta'ee diktaatara ta'ee ganaa miidhamuu deemaayyuu tokkoffaa uummanni Oromoo isa jalaan dhaga'u lammata mootummaan Tigraay osoo wanni fedhe galee abiyyii jalatti hin bulu kunummaan tokkoffaa Itoophiyaadhaaf diigama guddaa mootummaa Tigraayiif Itoophiyaan lola waliin bante jechuun diigama guddaa osoo wanni fedhe galee mootummaa Tigraay jalatti hin bultu jechuudha Itoophiyaan Tigraay mootummaa wanni jalatti hin bultu culullee intala shaashee si ergee jira qabadhu culullee tamii maan jiru keena bir Hello Suudi ergite moo cululleedha ergiteeti? Culullee si ergee qabatte? Qabadheera lakkee anammoo na biran tartuyyuu beekaatu maqaan akka ajaa'ibaa naa ta'eeraana. Bareeda jirta kaas mul'adhu kaamaan rakkoo qabaree ati miidiyaa qabdaa mima? Miidiyaa qabaa barri miidiyaa irratti akka ba'uu ta'u bari inuma na'uma keessaa dubbatte yaani waan biraallee miti waanuman dubbachuu hedu bar dubbattee barte. Itti dabaladhu kaamallee saffeerre. Wallahi inuman seenee ofirraanillee buqqaafadhaanaa jedhee murteeffadheeruu dubbii na'uma jalaa xumurte jiraadhu siin jedha inuma jiraadhuma siin jechuu seeni beekta. Teellee si jalaa dubbadhe. Wama an dubbachuu barbaadu hunda na jalaa fixxee dubbattee bartee. Abboo hin taane maarree dhiifama kalas kaamaachi si hambisaa godhe. Lakki atummaan jiraadhu malee wallahi beektaa waan baay'ee dubbii ijoo dubbii garaa nama qabbaneessitu irraa dubbattee beektaa.
Ijoo Hayyee. dubbii akkanatti namatti himuun baay'ee barbaachisaadha. Jiraadhu haaluma kanaan itti fuufisiin jecha. Abiyooti dhugaa rabbii jechuudha. Mataan qabu bulooniin mataa isaa beektaa taqara keessa jirtu gaafa kam akka hiikkatte beektaa akka jawweenu jedhe. Urga gaafa duula na filanna'aa kaasee Harargee fi Salaaleef Arsii keessa naanna'eeti mootummaan shororkaa'ee sodaa guddaa keessa seenee jedhee dubbate jawween. Akkuma sanii bulooniin mataa isaa taqara waa xiqqoo keessatti hafteetti xiqqashuu keessa hafteettu gaafa santa ummatan su ardii garagalee samii garagalee hin beeku ummanni akkasii haala gaariin simatee bahee dhiichiseetiin jedhe sani ummata santa gaafa argeeti abiyyiin buloonii isaa mataa keessa jirtu keessumaa hiikkattee harcaatee dhumatti beektaa. Ganaa keessaa gadduuchi na taaftellee. Taaftellee keessaa baasuu deemnaa beeki keessatti hin hambifnu. Tan gaafa sanii irraa kaasee laali maal hojjechuu eegale inni birriidhaan ammoo qeerroo bituu ganda keessa dirqamaan nama baasuu horii namaa dirqamaanii dhaqanii foonaa gadi baasanii shillimmaata jedhaniiti nama saamu. Saamiinsi bara abiyyi bargaafuma sanirraa eegalee dhiiroo nuti irraa wallaale malee jechuudha. Kanaaf dhugaan hin qadhatti malee hin cittu dhugaan nu bayutti jirti. Qara ammoo akkuma dura atu dubbatte dubbii asirra dubbatte wanti irra deebullee hin jiru akkuma atu jette waa'ee Haacaaluu reeffa Haacaaluu Hundeessaa awwaaluu yookaan gurguru maaliidhaan shororkeessee reeffa Haacaaluutiin himatamee hidhame. Amma ammoo gara shororkeessaatittuu garasittuu deebuun isaa waanuma isuu ofii isaatii kaleessa dubbataa ture adda gara galeetiin ammoo dubbatuun isaa gara galee jawaarii irratti raguun isaatu jawaarii himuu isaatu dhugaan jawaarii hin bayaa deemaatti akkuma atu jette baa jirti dhugaan jawaarii ifa nuu ba'utti jirti itti gammanna itti boonna. Kanaaf uummanni Oromoo irratti cichuu qaba ammallee irratti hojjechuu qaba. Namichi muddamsuu keessa jira. Shororkeessaa waannaa jechuu akkuma inni ragaa ofitti baay'isan ragaa ammallee nus itti baana. Maali yoo jette shororkeessaa jechuun mataa isaati kan kuumandi postii. Ofiiyyuu dubbatee baruufuma isaatii beektaa inni wanni kun hin dhufan beeyne waan dhufaan seene gaafa jalqabaa takka jedhee aangootti dhufu mootummaan kana dura tare shororkeessaa jedhee qabatama ofitti haasa'e. Har'a viidiyoon kun beektaa dhufeetuma itti dhufaara. Matama isaatiiyyuu amma of wallaalaa jira beektaa. Akkamitti waan akkanaa dubbadhan gaafa san jedhee itti gaddu jira beekte. Kuni waan baay'ee bareedaadha. Ganaa itti gadi yaafna waan hin bulooniin mataa likkeen jiru buloon inni ammoo viidiyoo akkasi haasa'aa ture sani waan miidiyaan qarratse waan miidiyaan waraabe wayitti fakkaataaran jedhan beektaa wanta inni dubbatu kana yoo laalee jedhu waan miidiyaa isa waraabaan wayitti fakkaatee hin jiru isa garuu. Innaa shororkeessaa jechuun inni hojii isaa wallaale koomandi poostii wallaggaaf hojii gadhiisee masgiida rabbii bara inni dhufe masgiidni rabbii 35 mul'uun nu jalaa gubate. Siif gala bara inni dhufee jedhe ummata amantii wali buusuun mokkore maal shororkeessaa hanga namni akka isaa hojii shororkeessummaa hojjete hin jira. Hin jiru. Eessa jira itti? Jawaar Maammadi wanti Jawaar laal maqaa culullee fudhannee maqaa baandaan isaanii malee nu uumitiyyuu maqaan Jawaarii moggaafame Oromoo miliyoona 50 moggaafame. Kun beekama. Xuriin Jawaarii irra buusan Oromoo miliyoona 50 irra buute. Kun beekamaadha. Maaliif Jawaar? Ati kasiin jedhu baraan waan ajaa'ibaa. Leencoo lataafaa waliin calanqoo dhaqee fotoo ka'ee boyta siidaa calii calanqoo biratti fotoo ka'uudha kana afaan himatame Jawaar. Leencoo lataa maa hidhuu dhaban siimaa shororkeessaadhaan himachuu dhaban. Ishi jawween ammoo jechuudha ilma gudeedaati ilma ammoo seenaa beeku ilma abbaa dimokiraasiiti abbaa sabaaf sabalammootaati akka isaa ammoo naafxanyaa mililikiin boollaa baasee boraafatee rafuudha beere seenaa haadha isaati bar haadha isaati ka harmi irraa murame seenaa namni ilmi seenaa ofii hin yaadatin seenaa ofii hiwanna hin jedhini inni nu maaliif nu falmataa rakaa. Akkamitti ammoo inni akka mililikiin an boraafatee rafuudha beedhaafi kan inni amma shororkeessummaa kan irra buusaru. Kana jechuun ilma waan isaa miti maa ka jalqaba ofii isaati Ameerikaa dhaqee ati shororkeessaa miti jedheeni fotoo waliin ka'ee achitti madaraka irratti affeeree dubbadhu jedheeni biyyatti galchee isaa miti maa. Beektaa amma Hin dagatee san ammoo sanillee hin dagatee namichi. Kana addunyaanuu ragaa nuu baati. Maaliif yoo jette viidiyoolee ragaalee qabna. Siif gala viidiyoolee ragaalee qabna wanta ta'eef dura ammoo wanta biraatiin ragaan maggaarra jaallee milkaa'uu dhabe.
laal jawaari makana mi'a haguma wallahi abiyyi irraa wallaalan malee abiyyi nammo rabbii kiyyaatiiti inuma surree ofiillee ficcaani boolii nu uf tortorse uf balleessee jiru maali yoo jettan Haacaaluu Hundeessaa boolla jalatti sodaate. Boolla isa boolla bakka inni du'e du'aa isaa sodaatee adda ambutti siidaa isaa kan fardaan yuunivarsiitii amboo hojjetee jedhe eebbisiisuu sodaatee cunqurri kalee ka'ee finfinneetti gala. Jawaar Maammad laal gootaaf leenca afoo hin dhaabatanii leenca afoo hin dhaabatan jalaa goranii ragaa maggaarrajaadhaanii ragaa dudduuba maggaarrajaatii itti baasaa ture itti ragaan sunis isaa milkaa'uu dhabe. Wanti abiyyiin ji'a lamaaf guyyaa 22 kana keessatti abiyyiin hin hojjetin hin jiru hin godhin hin jiru garuu isaa tasaaka'amuu dhabe isaan milkaa'u maaliif dhugaa hin qadhatti malee hin cittu dhugatu irra aana waan ta'eef akkuma atuu dubbii jette Jawaar Maammad hayyuu jechuun beekaa jechuun laal waa inni filate tokkoffaa rabbiin filate lammaffaa ummata Oromoo miliyoona 50 filate siif gala kana akkumatti jette Oromoo yoo dadhabe rabbiin dadhabu. Dhugaa jirtu lafa keessa. Yaa wallahi hin dadhabu rabbiin. Yaa Oromoo yoo dadhabe rabbiin hin dadhabu. Rabbiin ammoo dhugaa as baasaa deemutti jira. Kana sila ta'eef jechuudha. Namichi maraatee jira. Namicha amma qeerroon biyya keessaallee itti mudduu qabdi. Itti mudduu qabdi. Isinillee biyya alaatiillee itti mudduu qabdan yeroo isaa geettee jirti siif gala. Wallaahi abiyyiin. Waan godhu dhabee ragaa Jawaarii irra qindeessu dhabee shororkeessummaa himate Oromoon miliyoona 50 shororkeessaadha. Maal waan Jawaar fudhate fudhachuudha. Jawaar Oromoo miliyoona 50. Hundi isaa itti muddaa amma beektaa itti mudduun kun amma irreechi illee dhufaa jira. Irreechi guyyaa muraasa hafee gaafa 23 24 achirraan irreecha bira tarraaniin uummanni Oromoo akka jiruun gadi bahee abiyyi itti mudduudha. Innis aangoon qabu achi booda beektaa baay'ee rakkoodha. Biyya saniyyuu biyyaayyuu garan taanee oofaa jira sii gala. Biyyummaanuu gara malee deemaa jirti. Tokkoffaa mootummaan Tigraay osoo wanni fedhe galee abiyyi jalatti hin buluun beektaa mikan. Kun waan danda'amu miti. Bulu jalatti kanatti Itoophiyaa wayituu ijaaruu hin deemu namichi kun. Itoophiyaa guutumaan guututti diigee eega diigamte kaleessa bar Miratuu Shaanqoon beektaa mi Profeesar Miratuun bar dubbatee jira. Biyya diiguudhaaf wal lollaa jedhe. Gaafa biyyi diigamte wal hin lollu jedhe. Wal hin lollu nam tokko. Marti isaa kophaa jiraata abiyyiin sanuma dalaguu deemaa jira. Tigraay amma gaafa amma Oromoof Tigraay walafoo abiyyi qabee uummata akka fiduu hin danda'u namichi kun uummata akka. Kanaafuyyuu jalqabumarraa osuma rakkoon hin jabaanne Jawaar faa hiikee hayyoota keenya kana hidhaa baasee xiqiqqii tokko malee biyya gara nagaatti deebisee filannoo haqa qabeessa. Akkuma jedhe san yoo danda'ee dandeettiidhaan mo'ate Jawaariin dorgomee filannoon Jawaar faa keessa hin jirre beeki filannoon jedhamu. Maal filannoo maaltu jira kaa? Paartiin Oromoo jechuun Baqqalaa Garbaa dabalatee Mararaa Guddinaa dabalatee paartii ABO ka ofiin jedhu qaama jiru kunis filannoo irratti hirmaachuun qabu. Bilisiginnaan qofti adda ofii filannoo geggeessuu qabdi yoo dhugaa seerri jiraatu. Yoo filannoo lafa qabeessi godhame Jawaar hiikamuu qaba. Hayyoonni Oromoo guutuun bahuu qabanii filannoo irratti hirmaatanii achi booda abiyyiin dandeettii kana yoo kamo'ate akkasi filannoo yoo jara hidhaan baasin achitti jara sobanii hidhanii akkanatti milkaa'u namichi dhiisi. Dhugaadhuma namichi kun yoo dhugaadhuma onnee qabaate akka dhiiraati yoo onnee qabaate hayyoota keenya qeerroo keenya qarree keenya ka hayyuu keenya kan mana hidhaa keessa adamsaaru gadi baasee yoo dhugaadhuma biyya isaa ol qaba jedhe gadi baasee filannoo nagaa geggeessuudha. Kanaaf yoo jedhe nan ta'u yoo jedhe biyyattiin ammoo diigamtee garagaltee gantaa isiitiin nu Oromoon bichaan nu jalaa hin dhumatin malee. Asirra wanti ani dhaamsa qabu Baqqalaa Garbaa maalii himatame waa'ee naaftanyaan nu bulchuu naaftanyyaadhaaf harkan kenninuu yaa asirratti ammoo cundhuura saniif deebii qaba koottu kaa ilaa jarri ufumaa ragaa ofitti ba'utti jirti koottu dubbii harkisaa deemaatti jarri kun muddime irraa baate keessaa utaaltee jirti. Osoo deebii cundhuuraa deebisaa jirtu irraa utaalte koottaa namni biraa namni yaada qabda yoo jiraattan isin affeera. Si deebisaa yoo inni jette meeqoo haa culullee deebisee haa fixattu. Si booda isin affeera. Si deebisee yaada kee xumuradhume. Bilbilaan tura waan ta'e na baase Baqqalaa Garbaa irratti yaada dubbataa bilbili na baase beektaa? Xumuradhu sanumaaf si deebise cundhuura tanitti waa himi irraa bahi bakka. Cundhuuricha
Gaafa waggaa kana irreecha irratti waan inni jedhe si yaadachiisuu barbaade yaadatta? Bakka Ee, itti cabdanii deebitanii. waggaa 150 nafxanyaan nu cabsiteetiin itti deebinee irreeffanneerra jedhee dubbatee ture. Dubbii amma Mhm. Baqqalaa Garbaatiin walitti si fiduu deema beeki. Ayyee. Siif gala. Ishi nafxanyaa gaafa isa waa'ee nafxanyaa maqaa dhahee jennaan dhiifama gaafachiisanii nafxanyaan iyyitee wii jedhaa turte. Nafxanyaan akkuma Baqqalaa Garbaa jedhe nun bulchitu nafxanyaan nun bulchitu akkuma inni jedhe ammallee nu bulchuun deemtu nafxanyaan diina kenna. Ishi eegan maqaa namaa dha'uudhaan maqaa nafxanyaa dha'uudhaan ka hidhaman taateeti. Bakka Yaa. cunqurri illee hidhamuu qaba ka. Hidhatti seeratti dhiyaachuu qaba ka. Yaa isaayyumaa hidhuudhaaf yaalanii abiyyiin irraa kadhate kaa hidhuma hidhaniiru. Haa hidhanii abboo yoo nurraa hidhanii jedhannu maaltu nurraa hidhame nu? Wanti nurraa hidhame hin Nuuf jiru bara. bareeda kaa jechuun abiyyituuyyuu irraa kadhatee dhiifama gaafachiisee luka jala kuffisee anatu isinif balleesse jedhee kadhate ka. Isaan kadhaa malee kaafichaan jissaa deemanii garuu Baqqalaa Garbaa Baqqalaan karaa kadhachuu dide kanaan kanaaf hidhamaa jira. Baqqalaan ani isinin kadhuu ammallee taanaan isinin hin buluu jeeni. Shimallis ammoo luka jala kufee ana dhiifama naa godhaa jee kadhate bar luka jaraa jala kufee. Sodaattuudhaan beeytaa mire. leenciin jilbiinfatu. Leenciin jilbiinfatu. Usuu ka Leenciin jilbiinfatuuti jilbiinfatu bara nasdee fi wayyaanii kenna malee. jilbiinfata beekta. Bara wayyaanii jilbiinfata usuu ka jilbiinfatuuti. Yaa. Kanaaf jarri kun dubbisa lukkuun haatee albee ofiin qaltu baaftii jedhan. Jarri kun dubbii haadhanii qotaniitiin ammoo ufuma isaaniitii ragaa ofi baara ufuma isaaniitii kan namni tokko ragaa isaanii bahuu hin deemne dhugaan Oromoo ka awwaalamaa ture.